dubbiituun aan deeme karaarra nama isa gama yaada kootii tachisin deebisa waan dubbachuu ka'ee tachisin jeesisa waa'ee sooma irraa waasin dhageessisa keessummaa ulfaataa gahe yeroon isaa nama isaa wal gahee yaa gammachuu isa abbaa fedhe rabbiin geessetti deebisa bagasin hin gahee jedhee sin eebbisa gurra naaf ergisa ayyuhal muslimiina waqfir lanaa waliwaalidiina bagasin gahee jedha sin hundaani kunoo nurra dhufee ji'i ramadaani alhamdulillahi galata rahmaani ji'a isa keessa buufame qur'aanni ka keessa ergamaan nabiyyal hudaani ka keessa daan bahee dharaa fi dhugaani kunoo nurra fidee gooftichi guddaani ji'a isa keessa hidhamu shayxaanni ka keessa cufamu yaa'akii azaabni ka keessa banamu jabaadhu jannanni ji'a walasaa buufamu rahmanni ka awsati isaa magfiraa rahmaani ka akira isaa hataqamu namni yeroo kan arrafuuni jabaata gamni hindaguu hirribni afaansaa qur'aana waqfir lanaa waliwaalidiina الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا